seenaa ergamaa rahmataa Qutaata bira keessatti seenaa isaanii tan bultii jaarurraa hanga nabiyyummaan ergamutti isin biraan geenye ture. Seenaa ergamaa rahmataa Qutaata keessatti itti fufaa sagantaa sanii qabannee dhiyaanna nu faana tura. Erga wahayyiin yeroo lammaffaa suuraan Muddasir isaan irratti buutee booda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirqamni da'waa yookaan gama rabbitti ummata yaamu akka isaan irra jiru ifatti hubatan. Yaamicha yookaan da'waa kana namoota isaan cinaa jiran yookaan isaanitti dhihoo jiran irraa jalqabuu waan barbaadaniif namni jalqaba gama karaa rabbii yaaman haadha mana isaanii kabajamtuu Khadijaa radiyallahu anhaa turte. Isinis yaamicha dhiyaateef qeebaluudhaan ummata Muhammad keessa nama jalqaba gama islaamummaa seene ta'uudhaan galmaa'uu bira kuttee kabajaa haadha mu'minootaa tan jalqaba argatte. Rabbiin hojii isii irraa jaalatu. Khadijaa radiyallahu anhaa booda namni lammaffaa irratti yaamichi godhameef hiriyaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam haalaa fi naamusa gaariin beekamu Abi Bakri ture. Inninis yaamicha dhiyaateef qeebalee rabbiin tokkicha ta'uu ragaabe. Ergamummaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhugoomse. Hojii isaanii kanaanis kabajaa hanga qiyaamatti maqaa moggaas Abu Bakri Siddiq yookaan Abu Bakri dhugaa jiru argatee jira. Ijoollee yookaan guddattoota keessaa kan jalqaba islaamummaa qeebal Aliyyi ibn Abu Xaalib radiyallahu anhu ture. Yeroo kana umriin Aliyyi waggaa 12 ture. Da'waan yookaan yaamichi ilma namaa karaa rabbii yaamu of eeggannoo cimaadhaan itti fufe. Abu Bakriinis radiyallahu anhu namoota isatti dhiyaatan iccitiidhaan gama rabbii yaamuu eegale. Abdurrahmaan ibn Auf, Usmaan ibn Affan, Zubair ibn Awwam, Talha ibn Ubaydullah fi sahaboonni biraa baay'een warreen gama Abu Bakriin iccitiidhaan gama islaamummaatti seenan keessaa. Lakkoofsi sahaboota gama islaamummaa seenanii guyyaarraa guyyatti dabalaa dhufe. Aayatonni Qur'aanaa yeroo yerootti ergamaa rahmataa irratti buufaman onnee asaabotaa ji'oota 3 keessatti imaanaan guute. Sanboota Rabbiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firoottan isaanii dhihootti bahanii ifatti akka da'waa godhan isaan ajaje. Rasuullinis gaara tokko gubbatti bahuudhaan lallabanii ummata magaalaa Makkaa walitti yaaman. Jiraattonni Makkaa hundi walitti qabaman. Ergamaan rahmata Nabi Muhammad nagayaa fi rahmanni Rabbii isaan irratti haa jiraatu yaamicha yookaan da'waa isaanii kan ifaa of eeggannoodhaan jalqaban. Yaa ummata koo, ani isin biratti amanamaa miti ja'anii gaafatan. Isaanis eeyyeen amanamaadha ja'anii deebisaniif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafii isaanii itti fufan. Waraana isin weeraruu tokkootu isinitti dhufu jira yoon isiniin jee na hin amantanii? Qurayshoonninis si amanna ja'anii deebisaniif. Yeroo kana Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gosoota hunda maqaadhaan iyyaamanii yaamicha karaa rabbii isaaniif dhiyeessan. Yaa bani Ka'ab, yaa bani Abdisham, yaa warra bani Abdul Manna, yaa warra bani Haashimii fi Abdul Muttalib, mataa keessan ibiddarraa baraaraa. Yaa intala too Faatimaa, mataa kee ibiddarraa ibbaraan. Ani guyyaa baruu rabbi biratti tokkoo keessaniif gargaaruu yookaan fayyaduu hin danda'u. Firummaan teenya kan itti fuftu addunyaa tana qofarratti jechuudhaan Nabi Muhammad nagayaa fi rahmanni rabbii isaan irratti haa jiraatu
jiraattota Makkaa hundaaf yeroo jalqabaatiif ifatti yaamicha godhan. Hasoyni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun malaanyaattota Qureeshii akka bakakkaatti baareesse. Yaamicha gama Rabbii isaaniif godhame fudhachuu mannaa ergamaa rahmataatti qoosuu fi qishnaa godhuu filatan. Haa ta'u malee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaamicha gama Islaamaa godhaniif xaa'ootota balaaleeffachuu hin lakkifne. Haalli kun kan isaaniif hin ta'in dureeleen Qureeshii walitti qabamanii adeera Rasuulaa Abu Xaalib bira dhaquudhaan yaa Abu Xaalib ilma obboleessa keetii kana nurraa dhorki jennaan nutti callifte. Inni xaa'ootota keenya 360 dhiisaati Rabbii tokko qofa gabbaraa jeeti nama yaama. Daandii abbootiin teenya irra dabarte karaa jal'inaati je'ee hoggaa abbootii teenya arrabsu nuti dhaga'uu hin dandeenye. Yaa Abu Xaalib ati nu keessaa guddaa keenyaa fi nama kabajaa qabudha. Amma immoo Muhammad kana nurraa dhorki. Yoo san diddan immoo nu jidduutti dhiigaa dhangala yookaan nutu dhuma yookaan isiniitu dhuma ja'anii adeera Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam sossodaachisan. Yeroo kan Abu Xaalib Rasuula sallallahu alaihi wasallam yaamsisuudhaan akkana jeen. Yaa ilma obboleessa kiyya firoonni kee Qureeshii dhufanii si himatanii nu miidhuudhaaf dhaadatanii qotan. Ilma koo isaan dhiisi ani nama guddaadha umrii tanaan rakkoon baadhachuu hin dandeenye natti hin fidin. Xaa'ootota isaan gabbaran sanis duraa hin tuqin jecha isaan jibban sanis biratti hin dubbatin yoo kanumarraa dhiifte waan barbaadde siif kennan je'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gorse. Jechi Qureeshonni jibban kan Abu Xaalib hin je'ee isaan gorsu kun jecha laa ilaaha illallah rabbi malee rabbiin biraa hin jiru jechuudha. Qureeshonni xaa'ota 360 Kaabaan marsanii Rabbii xiqqaa Rabbitti nu dhiyeessu jechuudhaan gabbaraa turan. Xaa'otonni kun harka Qureeshotaatti waan argamuuf gosoota arbootaa birarraa kanaanii kabaja argachaa turan. Tanaaf jecha Rabbi malee rabbiin biraa hin jiru jechuudha ilma namaa bira yoogee kabajaa teenya dhabna ja'anii sodaatan Qureeshonni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jecha Rabbiin tokko jiru kana akka irraa dhiyeessu adeera isaanii bira dhaqanii manguddummaa gaafatan. Yoo jecha kana dhiise fedha horii barbaadu aangoo yookaan waan inni gaafate hunda akka godhaniif beellama seenan. Sossobni dureelee Qureeshii kun ergamaa rahmataatiif kan liqeeffamu hin taane. Abu Xaalib yaada araaraa dureeleen Qureeshii dhiyeessan kana hoggaa isaaniif nabiyyiin Rabbii deebisaa murtii dinqisiisaa deebisaniif. Yaa adeera koo maqaa Rabbiitiin siif kakadha. Osoo aduu harka mirgaatiin baatii harka bitaatiin naaf kennanii na harka kaayan dhimma kana hin dhiisu yookaan Rabbiin kiyya ana milkeessa yookaan isaantu na ajjeesa. Abu Xaalibis murannoo ergamaa rahmataa arganii waan barbaadde dalagi akka feetu ta'e wallaahi an tokkoof dabarsee siin kennu ja'anii cinaadha. Qureeshon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faayidaa adda addaatiin qabuuf yaalanis isaaniif hin milkoofne. Ergamaan Rabbii carraalee argame hundatti fayyadamuudhaan ilma namaa gama daandii qaceelloo yaamaa tura. Hordoftoonni isaaniitis guyyarraa guyyatti baay'achaa dhufe. Yeroon isaa yeroo hajjiitti ture. Baatii hajjii arboonni hundinuu dureelee isaaniitii waliin gama Makkaa dhufanii dabarsu ture. Qureeshonni garuu garmalee sodaataniiti jiran. Gosoonni Arabaa hajjiif Makka seenan kun haasoo Muhammad kana dhaga'anii yaamicha isaanii kan gama Rabbii tokkichaa hin qeebalanii sodaatan. Tanaaf akka Araboonni kun yaamicha Muhammad hin dhageenye maal godhuu qabna ja'anii dureeleen Qureeshii hundi mana Waliid ibn Mughiiraatti walitti qabaman.
gariin isaanii Muhammad falaan falaadhaa isa hin dhageenaa jennee maqaa haa balleessinu jaanii yaa tokko adeesan walitti qabaan isaanii inni falaan falaa miti akka warra falaan falutti yadaloo hin godhu nis hin gumgumu yaada biraas kannaa jedhe gariin isaanii maraata jennee maqaa haa balleessinu gaajaan gariin ammoo wallisaa gariin ammoo nama raagalaalu jennaan jaanii yaada dhiheessan kun hundinuu ergamaa rahmataa maqaa balleessuuf ture namu yaada maqaa isaaniitti balleessa joo as kannanii hiikanii hidhanii irratti mari'atan kan irratti walii galan garuu yaada Muhammad falaan falaadha nama jaarsaa fi jaartii warraa fi ilmoo addaan baasu ifirraa eegaa jennee maqaa haa balleessinu yaada jiru ture yaada qofaa miti waa yaadanis hojirra oolchan yeroo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'awaaf manaa bahanii yaamicha dhiyeessan jala deemanii itti lallabuun arrabsuun maqaa balleessaa turan isaan cinaa haasaanii akka namoonni haasaa isaanii sirriitti hin dhageenye godhaa turan gurbaa keenyaa nurraa maraatee isa hin dhageenyaa jechuudhaan maqaa isaan hin qabne irra kaayaa turan garuu kun hundi shira ilma namaati ture shirri ilma namaa ifaa rabbiin qabsiise dhaamsuu hin danda'u ololli Qurayshoonni ifaan rabbiin qabsiise kun akka hin mul'anneef godhaa turan diin rabbii daran akka babal'atuuf haala mijeesse kabajamtoota dhiirootii Qurayshii tokko tokkorraa kaasee hanga gabroottan isaan akka meeshaatti itti fayyadamanitti namoonni baay'een gama amantii islaamaa seenaa dhufan nabiyyiin rahmataa yaamicha akhlaaqa gaariin godhaniin namoota baay'ee gabrummaa xaa'otootaa fi ilaalcha boodatti afaarraa bilisa baasan onneen isaanii tokkichummaa rabbiitii fi tawhiidaan qulqulleessan adeera isaanii Hamzaadhaa hanga gabricha Habashaa Bilaalitti agoobara islaamaa jalatti walqixxummaadhaan tokkumsan amantiin islaamaa tan rakkataan hundi itti dheessu ta'aa dhufti sossobaa fi manguddummaarraa abdii murachaa kan dhufan dureeleen warra Qurayshii gama tarkaanfii humnaatii fi musliimoota rakkisutti seenuu jalqaban roorroo mushrikoonni musliimoota irraan gayaa turan keessaa muraasa hoggaa ilaallu Bilaal ibnu Rabbaah radiyallahu anhu Umayyat bin Kilaaf al-Jumaayiidhaaf gabra ture Umayyaa morma isaa keessatti funyoo godhee ijoolleetti kennee odoo inni rabbiin tokko juu ijoolleen isatti taphachuu turan ammas yeroo oo'ee haalaan jabeessi fuudhee gabbaase duudee isaarratti carracha oowwaa yookiin dhagaa akkaan oowu gubbaa ciibsee eegasii dhagaa guddaa qoma isaarra erga kaa'een booda haala sukkanneessaadhaan rakkisaa ture rakkoo dilatana keessatti jechi Bilaal tokko ture rabbiin tokkichuma jechaa ture oduma inni akkanatti jiru guyyaa tokko Abii Bakriin itti dhufee isa bite rabbiif jecha bilisomse Kabbaab ibn Arattis namoota islaamummaa dura booji'amerraa ture intalti Ummu Ammaar binti Sibaa al-Quzaa'iyyaa kan jaamtu isa bitatti ogummaan isaa tumtuu hoggaa ta'u yeroo inni islaamoo gooftittiin isaa ibiddaan isaa dafuu turte sibiila oowwifame fiddee duudee isaarra keessee Muhammaditti kafare jetteen garuu wanti sun hundu imaanaa fi ajaja rabbii jala butamuu malee humaa isatti hin taane ammas mushrikoonni isa adabuu keessa dabranii morma isaa miciranii rifeensa isaa qabanii butuudhaan cilee ibiddaarratti yeroo baay'ee isa darbuudhaan eegasii qoma isaa gubbaa akka hin kaaneef dhagaa ulfaataa kaayuudhaan isa adaban Zaniiraan gabritti biyya Roomarraa booji'amtee islaamoinaan rabbiif jecha rakkifamuu turte rakkifamuu keessaa ijjiisii hanga jaamutti miidhamtee turte sanboota mushrikoonni warra Makkaa Laatii fi Uzzaatu si tuqee yeroo isiidhaan jaan lakki waanan to'in kun rabbumarraa yoo fedhe narraa fuudha jettee borumtaa rabbiin ijeesii deebifnaaniif Qurayshoon akkuma warri isaaniin dura nabiyyi isaaniitti kafaranitti
kun falfala Muhammad jechuudhaan dheeysa. Ummu Abis gabrittii gosa Bani Zuhras islaamoytee turteedha. Isiinis bulchaa isii Al-Aswad bin Abdi Yaquus kan jaamu isii rakkisuu ture. Inni irra cimaa diinota ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa tokko, akkasumattis warra qissinaa isaanitti godhaa turerraayi. Gabrittiin Amr bin Mu'ammil kan gosa Bani Adiyyi irraa taates islaamoytee turte. Sanbooda Umar ibn al-Khattaab gaafa shirkii keessa jiru isii rakkisaa ture. Hanga dadhabutti isii tume eegasii akkana jeen, Rabbittiin kakadhe, hifadheetiin si dhiise malee silaa si hin dhiisu ture. Gabrottan warra islaamee adabame keessaa na hadiyyaa fi intaltii isiitiis isaan tokko. Isaan lachuu intala gosa Banii Abidaar harka turan. Dibshaashumatti Abubakriin radiyallahu anhu gabrottan dubartootaa kana bitee akkuma Bilaal, Amr bin Fuwayraa fi Abal Fukeyaa bilisoomsetti isaan kanaas bilisoomse. Ammar ibn Yasir haadhaa fi abbaan isaa fuuldura isaatti rakkifamu turan. Isaan gosa Bani Makhzuum waliin waan wal ta'iinsa uummatanii turaniif gosti Banu Makhzuum keessattuu Abu Jahl faan isaan fuudhanii yeroo cirracha oowwaa dirree irratti baasanii oowwaan isaan rakkisuu turan. Oduma akka inatti rakkifamaa jiranii ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam itti dhufe akkana jeen, yaa maatii Yaasir, obsa beellamni keessan jannatuma. Yaa Rabbi, maatii Yaasiriif araarami. Yaasir abbaan Ammaar immoo maqaa isaa Yaasir bin Amr ibn Maalik jedhamu adabbii Qureeshootaatiin shahideete. Haati Ammaar immoo Sumayyaa bintu Qayd gabrittii Abi Huzeyfat al-Makzuumii kan turte, nama umriidhaan turee fi laafaa turte. Isiidhaas Abu Jahl waan islaamummaa qeebalteef jecha qaameesii ableedhaan garmalee waraanee ajjeese. Kan hunda ija isaatiin daawwachaa ture Ammaar ibn Yasir radiyallahu anhu. Haalli kun kan isaan yaachise ergamaan rahmata Muhammadul Amiin sallallahu alaihi wasallam hiriyoottan isaanii kan miidhaa fi roorroon irra gayaa jiru jalaa dandamachiisuudhaaf jecha yeroo san biyyoota jiran keessaa biyya nagayaatii fi mootii haqa qabeessaan bulaa turte gama Habashaa ergan. Hiriyoonni nabiyyiitis ajaja nabiyyi isaaniitiin lafa dhaloota isaanii Arabiyaa gad lakkisanii gama Abisiiniyaa yookaan Habashaa godhan. Haa ta'u malee mushrikoonni Makkaa godaananii isaan jalaa hin hafne mooticha Habashaatii waliin hariiroo gaarii qabajanii kan amanan namoota Amr bin Asfii fi Abdallah ibn Rabiyaa jedhaman kennaa meetaatii waliin wal qabsiisanii gama Habashaa ergan. Garuu mootichi Habashaa Ahmad Najjaashin akkuma ergamaan rahmataa jedhanitti nama haqaa waan turaniif gunaa yookaan mattaadhaan osoo hin bitamin jaralachuu wal dura dhaabanii falmisiisan. Bakka bu'aan garee musliimoota Jaafar ibn Abu Talib haasoo dinqisiisaa taasisuudhaan roorroo mushrikoonni Makkaa isaan irraan gayaa turanii fi maaliif nabiyyiin akka gama Habashaa isaan erge itti hime. Haasaa dinqisiisaa kanaan namoota dhiheenyatti haalaa fi amala nabiyyii rahmataa beekanii miti mootichi Habashaa Najjaashin dhageettii qofaan ergamummaa Nabi Muhammad dhugoomsee ifatti islaamummaa qeebale. Ergamtoonni Qureeshii cubbuu barbaada gama Habashaa dhufan qana'aniitii fi saalfatanii Makkatti deebi'an.
سنبود رورو في أهل الله مسلموتا مكاتي في نبي الرجو بفججيرته اتفوف نمني خمو فرما في أهريرو نبي محمد في هرتوفتو تيساتي ولين كابن أكمرو لبسين دركسي سبافا نمني توكو إبد ديساني فينكن الرئيسين فراتو وإرراهيم بيتو إتيسين غرغراتو سبب إسلام ما إساني قفاف قوق بين جرينيا إسان الرقائمي حالا خنان إرقام الرحمتاتي في إهريوتان إساني وقاسدي قدو بيلا في قبط مادان أدبا مادان تاوس garuu roorroo irra ga'e hunda rabbi irratti obsuu itti fufan. osoo kanatti jiranii qormaanni biraa isaan qunname ergamaa rabbiitiif akka haadhaatis akka obboleessaatis taatee cinaa dhaabbachuudhaan diina irraa ittisaatan turte haati mu'minoota Khadijaan radiyallahu anhaa du'aan addunyaa tana osoo gaddi sun hin turin baruma san gaddi biraa uumame akka gaachanaa ta'e rasuula sallallahu alayhi wasallam miidhaa qurayshotarraa ittisaa kan ture adeerri isaanii Abu Xaalibis gara biyyoo deebii hin qabne godaanan ergamaa rahmata Muhammadul Amiin sallallahu alayhi wasallam baruma tokkotti namoota abshir jee bira dhaabbachaa turan lachuu dhaban barri sun bara gaddaa jaamuudhaan seenaa qe'e سنبوت ميدان قريشوتان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في أردفتوته إسان الرجيو درن دبلار في يامي تجمع ربي مكة كيستي قرن ركساتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دهو برباد جمع مقالة الله مكة طائف جامتتي كجيلا قرو ورد طائف إسان كيبل إنماتو يجولي مراتا في سريت تدرني لقا اتروبسني ساريبا tajaajila rasuula Zayd ibn Haris dhagaan roobsamu akka ergamaa rahmataa hin arganneef qaamni isaa dila dhagaasan ittisuu hin dandeenye ifaa ilma namaa dukkanarraa ifatti baasu qabatanii addunyaa tanaaf rahmata ta'anii kan argaman ashraful khalq Muhammadul Amiin dhagaa ijoolleerraa darbatameen fottoqanii dhiigni isaanii kabajaan sun dhangala'e fidaaka abii wa ummii yaa rasuulallah نبي محمد صلى الله عليه وسلم أركيساني كما ربي دريساني ربي ساني خدتا ربي نولته ملائكة غارا أجج إساني فرق ملائكة جنس اتدوه يا محمد يو أتي برباد غارا خنا لمان ولين دوه الرتي جيسيتين أمة طائف كان الرأ سيف كفل جيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قديد ساني خنا خيسا ilmi rabbii tokkicha dhugoomsu akka argamuun qajeela jechuudhaan didan gama rabbittis harka isaanii kabajamaa ol qabuudhaan yaa Allah ummanni kiyya waan hojjetan hin beekaniitii atumaan gama daandii sirrii qajeelchi jechuudhaan du'aa godhaniif duraanuu kan ergaman fakkii waliif leensaa akka ta'aniif hin turreere osoo dhiigni isaanii dhangala'u warreen dhiiga isaanii dhangalaaseef araara kadhachaa turan meeqa keenyaatu fakkii isaanii hordofee namoota nu miidhaniif dhiifama godha laata meeqa keenyaatu obboleeyyan gudeeda tokkootiin dhimma daangaa dachiitiif yookaan maallaqa xiqqoodhaaf mana murtii waliin dhaabbachuu jira seenaa rasuula sallallahu alaihi wasallam hoggaa dhageeffan haala isaanirraa maal barannee ifaa gaafannu jechaatiin sagantaarraa asirratti goolaba yeroo biraa kutaa afuraffaa qabadheetiin dhiyaadha yoo rabbiin naaf hayyame hangasittuu nagaan isinidhaan maddaa Muhyiddin Abdullaahi ture